Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Biyya keessaaf alaan raadiyoo, intarneetii, saatalaayit naayil saatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya sa'a walakkaa hordofaa jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa akkam ooltan. Kamisa muddee 24 bara 2020 kanneen ayyaana Kirismasii kabajattan baga jala bultii guyyaa kanaatiif geessan. Dhibeen koronaa wayitaa daran hammaachaa jiru kanatti kolugaltootaa fi buqqaatota miiliyoonatti lakkaa'aman baraaruudhaaf UNHCR $1 biiliyoonii walakkaatti dhiyaatu akka barbaachisuun iyyate, Itoophiyaanis dhukkubi koronaa kun hammaachaa baay'achaa deemuusaa karaa waajjira ministeera fayyaa biyyattii irraa odeeffannoon ba'e mul'iseera. Hanqina qorichaa hospitaalota Tigraay keessatti mul'atu haga tokko salphisuudhaaf qoricha waliin ga'uun kan yaalamaa jiru ta'uu ibsamuusaa kanneenii fi kan biroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya. Tigist Gamme tamsaasa sagantaa kanaa isin biraan geechi. Jaallannee Gammadaa gulaaltuu sagantaa keenyaa har'aati. An Nugusuu Taamiree immoo keessummeessaa keessan galgala har'aati. Oolmaan addunyaa har'aa akkam ture? Tuujubee Horaatu nutti hima, gara oduutti ceena. Tamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Naannoo Beenishaangul Matakkal keessatti fixiinsa lammiiwwan irratti raawwataa jiru mootummaan rakkoosaa hundeedhaaf furmaatatti gochuuf humna qindaa'e kan bobbaasu ta'uu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ibsan. Komishinni mirga namaa Itoophiyaa kaleessa ibsa baaseen haleellaan sun haalli isaaf bal'inni isaa haleellaa kana duraarraa adda waan ta'eef mootummaan naannoo sanatti humna cimaaf qindaa'aa bobbaasee hojii seera kabachiisuu hojjechuu qaba jedhe. Gama biraan hoogganni sadarkaa federaalaa hanga godinaatti jiraniif kanneen haleellaa sana keessaa harka qabu jedhaman to'annaa jala ooluu isaanii waajjirri koominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz beeksisee jira. Lakkoofsi namoota du'anii qulqullaa'aa jiraachuus ibsee jira. Gabaasaa Asteer Misgaanaaw soraa dhiyeessa. Namni 100 olii kalee naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Bulaan ganda buujii fixan jedhan irratti waajjirri muummee ministeera Itoophiyaa jedhetti akki nama nagaatti fixan kun waan akka malee nama gaddisiisaati. Ibsi kun rakkoo tana faluu fi humni qindaa'e achitti arganii jedhe. Akka koomishinii mirga namaa Itoophiyaa ibsa kalee baaseen jedhetti naannoo sunitti namni akka malee mirga dhabaadhuuf qaraayyuu. Koomishineerii mirga namaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqalee akka inni VOA'tti himetti koomishinii isaanii akka rakkoon tun fala argatu keessumattuu mootummaa federaalaatiif mootummaan naannootti wal qarqaaraan akkasiin fala argatu marroo hedduu dedeebi'ee gaafachaa ba'e. Miidhaa nam geetti tun ta durillee caale jedha. አሁን በቅርብ የደረሰው ጉዳት ደግሞ በጣም ከዚህ በፊት ከነበሩት ለየት miidhamee dhiyoo tana kaduraan jiru irra akka malee addaan jira miidhaa guddoollee amma yoo akkam dhiqqaate nam 100 ole gara hammeen hamaan fixan nam hedduun miidhamellee qabeenyaaf horii hedduu gubatellee midhaan maasaa irratti guban kaan ammoo garum jiranii balleessan nam hedduu baqate lafa akkan itti nam fixan tana gos gargaraa keessa jiraata akka jechisaatti namni fixan kulleen gos tokko qofaa miti kan miidhamelleen gos tokko qofaa miti gos gargaraati. Akka sabaatti hoyyuu ilaalan akka jechisaati nama kan miidhame dhalootaan warra shinaashaati warri jecha tanirraa hafu jedhanitti warri durii nam fixu shifta raasaa dhuftee nam fixu hamma kun ammoo warrumar ilaa fi maqaalleen beekan akka itti gaafatamaa biiroo odeeffannoo bulchiinsa Beenishaangul Gumuz obbo Mallas Bayyaneetti warra tanaan shakkane bulchoota naannoo kan mootummaa federaalaa keessa hojjetanillee jalqabanii nam 7 olitti hidhan. የደረሰው ጉዳት ግን በጣም እጅግ አሳዛኝና መሆን የሌለበት እንደሆነ ነው ያየነው። ይህ ተከትለው እንግዲህ ቀደም ሲልም መተከል ዞን የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት miidhaa jirtullee qorachuu jiraatanillee miidhame kunini waan ta'u malee miti waan akka malee nam gaddisiisaati waan akka malee gara nam nyaataati bulchoota naannootii fi bulchoota federaalaa naannoo tana dabaleetiin nam 7 ol tanaan shakkanii qabanii qorachuu jiran ministeerri deetaalleen keessa jiraa jedha. Laftanaa takka warri lafaa jedhutti eegii onkololees 12/2013 bulchiinsa federaalaa tokkoo fi bulchoota naannoo eeguuf jedhaniiti waraana mootummaa naannoo sunii yaa'esitti lafti nama qoofteetiin warra akkana nam lolkulleen nam fixuu jira. Lolli tanaa kanaan akka warri lafaa jedhutti warri nam fixu kunini qara halkan jalqabe guyyaa saafaallee nam lolee jedha. Marki jar kanaa dhumate 100 ole. Odoo maanta arganneen ammoo akka ibsa waraana mootummaa federaalaa irraa argannetti warra akka nam fixu kana 42 yaayyuu fixan. Uummata jarii fixallee fuula tokkotti awwaalanii jedha. Komishinni mirga namaa Itoophiyaa UN Women ka jedhamu qaama tokkummaa mootummootaa waliin ta'uudhaan muddee 14 bara 2013 qabee Finfinnee keessatti woorkishooppii guyyoota 4 jalqabee jira.
Woorkshooppiin kun kan fuulleeffate dubartoonni filannoo keessaaf yookaan innaa filannoo hirmaannaa isaan qaban irratti baatilee hanga tokko dura akkuma ta'e rakkoon hin yaadamne yoo uumame malee Itoophiyaa keessatti filannoon biyyoolessaa 6ffaan dhuma nuusa waggaa kanaatti geggeessame jedhamee eegama. Filannoo kana keessatti hirmaannaan dubartootaa maali? Dubartoonni sagalee uummata biyyattii walakkaa ta'uu qabu. Haa ta'u malee filannoo keessatti hirmaannaas ta'e dhiibbaa isaan fidan hagas akka hin taane beekamaadha. Kunis gabaabaatti ennaa ibsamu addunyaan kun kan dhiirotaati. Ennaa tarreessamu garuu qabiyyeensaa hedduudha. Koomishinichatti gorsituu gameettii dhimma ijoolleef dubartootaa akka ta'an Aadde Zinaash Taaddasa woorkshooppii kanarraa kan nuti eegnu filannoo dhufaa jiruuf seenaa siyaasattaanu keessatti hirmaannaan dubartootaa akka guddatu akkasumas filannoon sun qixxummaa saalaaf deebii kan kenne akka ta'u gochuuf piroojeektii hojjetu tokkummaa mootummootaa waliin ta'uudhaan raawwataa jirra jedhan. Kanas dhiibbaa gochuuf haala qabatamaa irratti hundaa'uudhaan milkaa'ina akka argatu gochuufi jedhaniiru. Poolisiin Keeniyaa kabaja ayyaana waggaa haaraan wal qabatee rakkoon nageenyaa akka hin mudanneef humna nagaa kabachiiftota ramadamanii akka dabalu beeksise. Ajajaan poolisii Keeniyaa eegdonni manneen sirreessaa biyyattiif akkasumas kawaajjira tiraafikaa marti gara tumsa nageenya eegsisuutti akka ramadaman ifoomseera. Galmoo daawwittu Naayiroobii irraa gabaase. Bara ayyaana qillee kaasee waqtii kabaja ayyaana waggaa haaraa rakkoon nageenyaa akka hin mudannee fi poolisiin Keeniyaa eegdota manneetii sirreessaa fi warra daandii irratti seera tiraafikii kabachiisu ramaduu beeksisee jira. Ajajaan poolisii Keeniyaa Hiilarii Mutambaay humna poolisii biyyattiin qabdutti dabalata eegdonni manneetii amala sirreessaa 5,000 ol ramadamanii nagaa biyyaa eegaa jiru jedhan yoo dubbatan. The National Police Service as we have partnered with our colleagues from the Kenya Prisons Services. Akkas jedhu poolisii Keeniyaa bulchiinsa manneetii amala sirreessaa warra seera tiraafikaa hordofuu fi waajjira mana murtii waliin ta'anii seera kabachiisuuf hojiirra jirra. Lammiileen biyyattii sodaa nageenyaa malee ayyaana kana akka kabajaniif guutummaa biyyattiitti humni nagaa kabachiisuu bobba'ee jira. Akka tasaa yoo rakkoon nageenyaa naannoo keessanitti mudate lakkoofsa bilbilaa jiruu fi qaamaanis waajjira poolisiitti yoo beeksistan qaamni nagaa eegu tarkaanfii malu fudhachuuf qophaa'ee jira jechuun dubbatan. Ajajaan poolisii Keeniyaa ammas dabalataan balaa tiraafikaa yeroo ayyaanaa kana mudachuu malee ilaalchisuun akeekkachiisa kennanii jiru. Dhumarrattis labsiin dhibee koronaa wal qabatee labsame hojiirra akka jiru lammiileen Keeniyaa akka qubaa qabaatan yoo ayyaana kabajaniis of eeggannoo malu akka taasisan gaafatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Awurooppaa ga'uuf utuu yaalanii yoo xiqqaate koolugaltoonni Afrikaa 20 ta'an yaballi ittiin deemaa turan handaara galaana Tuunisiyaatti liqimfamtee du'uu isaanii aangawoonni Tuunisiyaa beeksisaniiru. Dubbii himaa ministirii ittisaa Tuunisiyaa Mohaammed Ben Zakrii akka jedhanitti handaara magaalaa Safeeksitti reeffa kana kan argan namoota hojii qurxummii qabuu irratti bobba'an turan. Imaltoonni 5 kan baraaraman yoo ta'u 20 kanneen ta'an immoo achi buuteen isaanii hin argamin jira jedhan Zakriin. Yabalattiin ennaa liqimfamte galaana Meeditiraaniyaan ceetee gara odola Xaaliyaanii Laampeduusaatti imalaa turte. Dubbii himaa waardiyyaa biyyoolessaa Alii Ayaarii akka jedhanitti yaballi sun humnaa ol namoota fe'attee turte qilleensa hamaan galaanicharra ture akka isheen liqimsamtuuf sababaa ta'u malaa jedhan. Humnoonni galaana Tuuniziyaa namoonni itti dabalaa yoo lubbuun hafan ta'e barbaadaa jiraachuu aangawoonni beeksisaniiru. Kan dhaga'aa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi Tiraamp talaallii miliyoona 100 kan kaampanii Faayizariif baayonteekiin qophaa'eef raabsuuf waliigalteerra ga'ee jira. Kunis hanga walakkeessa adoolessa bara 2021tti oomisha talaallii biyyattii gara miliyoona 200 kan ol guddisu doolaara biliyoonni 2 ramadameera. Chaayinaan sababa vaayirasii koronaa isa haarawaaf jecha imala Biriteen irraa dhaqu rarraastee jirti. Vaayirasii haaraan kun Biriteen gama kibbaa dhuunfatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tuujubee oduu addunyaatiif galateeffachaa gara qophii itti aanutti ceena. Yeroo humni ittisa federaalaa Maqalee to'atee turetti hospitaalonni Wuqroo fi Addigiraat saamamanii duwwaa akka turan kan ragaa ba'an dooktarri naannichaa tokko amma hospitaalota kanneenii fi qoricha dhiyeessuu danda'amu dubbatan. Duraan hojjetaa hospitaala Feeraarii Aayidar kan turan Dr. Faasikaa Amdasillaasee dhiyeessiin qorichootaa kun Tigraay bakka baay'ee garuu akka hin ga'in tuqaniiru. Dr. Faasikaan ammaan kana hoogganaa biiroo fayyaa naannoo Tigraay ta'anii
mudamanii hojjetaa jiru. Gabree Gabramadintu kutaa Tigiriffaarraa haasofsiiseen jaallanneen hiiktee dhiyeessiti. Dooktar Faasikaa Amdasillaasee hospitaala riferaalii Haayidaritti ogeessa baqaqsanii wal'aanuu ta'anii yeroo hojjetaa turanitti Tigraay keessatti wal waraansa gaggeeffameen oguma isaaniin haala isaan mudate akkas jechuun ibsan. Wal'aansa fayyaa kennaatu hin jiru. Yeroo 2 xayyaaraan haleellaan gaggeeffame. Intalli umrii waggaa 7 haleellaa xayyaaraa kanaan mataa isheerra miidhaa guddaan dhaqqabee gara hospitaala kanaatti fidan. Barataan yuunivarsiitii kan sosoolojii waggaa 4ffaa rukutamee ture lameenuu battalumatti du'an. Sanbatarra yeroo magaalaa Maqalee to'atan magaalattiin meeshaa gurguddaan haleelamaa oolte. Ganama guyyaa fi gara galgalaa siviilonni madaa'an wal'aansaaf fidamanii turan jedhan. Maqaleen yeroo meeshaa gurguddaan haleelamaa turte waa'ee namoota du'anii fi madaa'anii Dr. Faasikaan ennaa ibsan. Ani kanin arge warra madaa'anii gara hospitaala riferaalii Haayidar fidaman yoo ta'u isaanis 40 yoo ta'an namni 22 garuu reeffa isaanii dhufe. Ijoollee dargaggootaaf abbaaf haadha kanneen ta'an keessa jiru. Maqaleen haleelamaa yeroo oolte ibsaan waan tureef haga danda'ame gargaaruuf yaallee jirra. Raayyaan ittisaa Maqalee eega seenee guyyaa 3 booda ibsaan addaan citee hunduu cufamee jedhan. Dawaa yookaan qoricha qabnu ni dhume. Soosso'uu fi baay'ee sodaachisaa ture. Namnis gara hospitaalaa dhufuu dhiise. Waan hunduu hammaataa deemee jedhan. Dawaan dhukkubsattoota dhukkuba sukkaaraa ittiin gargaaran insuliin jedhamu baatileef akka hin jirre ibsanii karaa fannoo diimaa amma garuu dawaan waan nu dhaqqabeef Aduwaa, Domboskoo fi Addigiraat dhaqqabsiisuu dandeenyeerra jedhan. Dr. Faasikaan kan keessatti hojjetaa turan hospitaalli riferaalii Haayidar ibsaa fi dawaan lafa hin jirretti rakkoo isa mudate ennaa ibsan. Rakkoo guddaan haamileen namaa tuqamaa ture. Ibsaan waan hin jirreef madaa wal'aanuun hin danda'amne. Hospitaalicha keessaa dhiyeessiin nyaataa dhiyaataa ture waan hin jirreef jecha dhukkubsattoonni beela'aa turan. Dhukkubsattoonni ciisanii wal'aanaman oksijiniin waan jalaa dhumeef hospitaala keessatti du'aniiru. Boodarra namoonni naannoo hospitaalaa jiran dhukkubsattootaaf buskutii fi nyaata fiduun gargaaruu jalqaban jedhan. Dr. Faasikaan yeroo ammaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti itti gaafatamaa kan yeroo kan waajjira fayyaa ta'anii jiru. Yeroo ammaa kana itti gaafatama akkasii fudhachuun rakkisaan ta'uu gaaffii jedhuuf Dr. Faasikaan deebiin kennan. Ani amma muuxannoo qabaadhee miti. Bulchaa mana barumsaa wal'aansa fayyaa kan yuunivarsiitii keessaan ture. Garuu dhimmi jiru kan siyaasaa otoo hin taane hojii wal'aansa fayyaa itti fufuudha. Haala kana caaleen badiin ituun dhaqqabin dura itti seenee sirreessuu, tajaajila kennuu, namoota waliin quunnamtii uumuu, ministeera fayyaa kan federaalaa, jaarmiyoota kan mootummaan ta'in akkasumas jaarmiyoota tokkummaa mootummootaa waliin quunnamtii uumuun hojjechuu qabna. Waajirri fayyaa lafa kufee ka'uu qaba. Kunis guddaa ulfaataa ta'us yuunivarsiitiin namoota yeroo dhiyeessu waan maqaa nadha'eef jecha namoonni tajaajila eegumsa fayyaa akka argataniif waan hin danda'e nan godha jedheen simadhee jedhaniiru. Dhiyeessii dawaalee kan ilaaleen ministiriin fayyaa nu gargaaruuf qophiidha. Fannoo diimaan nu gargaaraa jiru. Maqaleen iddoo duriitti deebi'uuf dhiyaataa jirtii jedhan Dr. Faasikaan. Rakkoon jiru Tigraay keessa bakki dhaqqabuu dandeenyu xiqqoodha. Magaalota akka Aksum, Aduwaa, Shiree fi Tambeen kanneen fakkaatan dhaqqabuu hin dandeenye. Magaalaalee kanaaf attamitti dawaalee dhaqqabsiisuun akka danda'amu nu yaaddessaa jedhan. Naannoo Addigiraatiif Wuqroo hakiimonni jiran 7 nama haasofsiisan ituun qabaatiin kophaa isaanii hojii irratti bobbaanee akka turan argineerraa jedhaniiru Dr. Faasikaan. Lubbuu ofii oolchuuf jecha dhiisanii hin dheessine hojii isaaniirra turuu filatan jedhu. Naannoon Maqalee qabee hanga Addigiraat gidduu magaalaalee jiran keessa namnis sochiinis hin jiru. Manneen cufamanii jiru.
sodaa guddaa jira jedhanii hospitaalli fi buufati fayyaa Addiigiraat akkasumas hospitaalli Wuqroo saamameera. Duwwaatti hafan konkolaattota taankii gubatan ni mul'atu. Deemee arguu baadhus warshaan dawaa kan Addiigiraat guutummaatti saamamuun natti himameera. Yuunivarsiitiin Addiigiraatis saamamuu fi barbadaa'uu dhaga'eeraa jedhu. Duraanis dhukkuba COVID-19 kan isa mudate uummanni Tigraay rakkoo ofiisaa hin finneen rakkachuu hin qabu jedhanii jaarmeewonni gargaarsaa kan addunyaa nyaata dawaa akkasumas waan danda'an maraan uummata Tigraay akka gargaaran waamicha dhiyeessuu isaanii oduu gabaasaan VOA kan afaan Tigree Gabree Hagos gabaasee jira. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerarri vaayirasii koronaa ergii beekame asitti koolugaltoonni yookiin buqqaatonni 774 ta'an waan akka bu'uuraatti jiraachuuf isaan barbaachisu hin argatiin jiru jedha UNHCR yookiin waajjirri dhimma koolugaltoota addunyaa. Sanarratti hundaa'uudhaan koolugaltoota addunyaa irratti faca'anii jiran rakkoo kanarraa baraaruudhaaf doolaarii miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 55 iyyachaa jira. Liizaa Shilaayin gabaasa ergiteetu jira, tujubeetu dhiyeessa. Namni martinuu vaayirasii koronaaf kan saaxilameedha. Haa ta'u malee vaayirasii kanaan dhukkubsachuuf balaa du'aaf daran saaxilamoo kanneen ta'an keessaa baqattootaaf kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'aniif namoota biyya keessa jiraatan hin qabaanneedha. Weerarri vaayirasii kanaa erga uumamee qabee jaarmiyaan baqattootaa akka tokkummaa mootummoota biyyoota 13 keessatti qorannaa geggeesseen garee dhibee kanaaf saaxilamoo ta'an 74% fedhii bu'uura isaanii barbaachisu walakkaadhaa gad qofaa guutuu fi danda'e. Kun bara 2019 yeroo weerara sana duraarraa 21% dabalee jira. 80% ol kanneen ta'an jireenya isaanii mo'achuuf jecha haala gaarii hin taane keessa jiraatu. Qabeenya isaanii gurguruu dabalate quunnamtii saalaaf dabarfamanii kennamu akkasumas ijoollee hojii humnaatti bobbaasuutti gargaaramu. Dubbi himaan UNHCR Babaar Baaluch akka jedhanitti baqattoonni magaalaa keessa qubatan fedhii bu'uuraa guuttachuuf hojii guyyaa hojjetan irratti hirkatu. Garuu dalagaaf qabeenyaan isaanii sababaa uggura sochii COVID-19 kan ka'e duraa dhabame. In many locations, they have been just wiped out as markets close down, as the scope for daily work with restriction goes down. Hojiin guyyaan hojjetamu sababaa uggura kaa'ameen naannolee hedduu keessatti gabaan waan cufameef dhabamaniiru. Kanaaf baqattoonni akkaan abdii kutatan maallaqa callaa barbaadu. Fedhii bu'uura isaanii guuttachuuf akkasumas tajaajila barbaachisu argachuuf maallaqa isaan barbaachisaa jedhan. Baaluch akka jedhanitti baqattoonni mooraa namni keessa tuucha'e keessatti walirraa hiiqinsa hawaasummaa hojiirra oolchuun itti ulfaata. Kanaaf jecha nagummaa uummataa eeguuf bishaan, saamunaaf meeshaalee barbaachisu kabiroo dhiyeessuu irratti daran fuulleffannaa jedhan. If you look at the picture in Sudan, Eastern Sudan, where refugees from Ethiopia are recently arriving, it's a big challenge. We have more than 51,000. Haala Sudaan keessaa yoo ilaalte, Sudaan biyya baqattoonni dhiyeenya Itoophiyaa irraa gamas seenanii. Kun qormaata guddaadha. Baqattoota 51,000 kanneen dhiyeenya gamas seenan naannoo daangaarra faca'anii jiraatu. Weerara COVID-19 irraa baraaramuu isaanii mirkaneeffachuuf tattaaffiin godhamu akkasumas biyyi isaan simatu amansiisaa ta'uu mirkaneeffachuun qormaata guddaadha jedhan. Kanneen rakkoo hamaa keessatti kufan gargaaruuf maallaqi ammayyuu ergamaa jira. Jaarmiyaan baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa akka jedhetti jireenya nama baay'ee fooyyessuu ni danda'a. Kanaaf dhimmootii akkaan barbaachisaa ta'e irratti fuulleffachuuf karoorsee jira. Fedhii bu'uuraa dabalatee jedha UNHCR maallaqi deeggarsaa gaafatame haleellaa saala irratti hundaa'e ittisuuf namoonni humni isaanii akka hin saamamne ittisuuf gorsa qoor-qalbiif fayyummaa sammuu kennuuf oola. Jaarmichi barnootaaf dursa kennuudhaan manneen barnootaa amansiisoo ta'an deebisee banuuf karoorfateera. Sun bakka hin danda'amnetti immoo barnoota marsariitiif barnoota fageenya irraa kennamu irratti investii gochuuf akeekuusaa beeksisee jira.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii taanutti ceena. Qophii fayyaa. Itoophiyaa keessatti weerarri vaayirasii koronaa dabalaa akka jiru ministeerri dantaa ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa ibsanii jiru. Namoota guyyaa guyyaan dhukkuba koovidiin qabamuun isaanii beekamu keessaa 300 kan ta'an yaalii fayyaa walirraa hin cinne akkasumas kanneen 50 ta'an immoo meeshaa hafuura baafachuuf kan barbaachisuun ta'uu ibsaniiru. Jaallanneetu Dr. Darajjee Dhugumaa haasofsiise akkas jedhu. Yeroo ammaa kana dhibeen koovidii akka addunyaattis akka biyya keenyaattis baay'ee dabalaa jiraachuun isaan beekama. Keessumaa immoo dhibeen kun dabaluu duwwaa osoo hin taane hawaasni immoo nufuurraati kaka'ee dhibee kanaaf of eeggannoon gochaa jiru baay'ee garbuunsaa immoo yaaddessaa ta'uunsaa wanta ilaalamuu danda'udha. Kana malees immoo dhibeen kun akka xiqqaatuuf yookaan akka dhaabbatuuf gahee akka qaban hooggansi mootummaas gubbaa amma gadiitti dhaabbilee mootummaaf dhaabbilee mootummaa hin taane dhaabbileewwan adda addaa dagannaa bakka baay'eetti mul'ataa jira waan ta'eef dhibeen kun baay'ee ol ka'aati kan jiru biyya keenya keessattis yeroo ammaa kana keessumaa namoonni dhibee cimaa qaban yookaan mekaanikaal ventileetar meeshaawwan yaalaa olaanaaf yaalamuu qaban guyyaatti gara guyyaatti baay'ee dabalaa jiraachuu fi hospitaalonni keenya iddoo nama ciibsan illee amma dhabuugaanitti yeroo tokko nu mudataa jira. Kanaaf kana irratti hawaasni hundumtuu sektoroonni qaama dhimmi ilaalu dhaabbilee amantaa dabalatee akka cimsanii hojjetaniif marii fi ibsi akka irratti kennamu yaadamee kan ta'edha jechuudha. Keessumaa Finfinnee keessa rakkinni guddaan akka jiru lakkoofsi namoota du'anis ta'ee dhukkubsatanis dabalaa akka jirudha kan dubbatamu. Mee kana irratti naa ibsaa. Dhugaa rakkoo beekamu biyya keenya keessatti akka waliigalaatti yoo ilaallu haga ammaatti namoota miliyoona 1.75 ta'anitu qoratamee jira. As keessaatti namoonni 120,020 ol ka ta'an poozitiif ta'uun isaanii adda bahee jira. Namoonni du'anii naannoo 1,800 ol ta'aniiti kan jirani. Keessumaa immoo namoonni dhibee cimaa qaban yookaan immoo kutaa ciisichaa olaanaa intensive care unit kan barbaadan guyyaatti gara guyyaatti baay'ee ol dabalaatti kan jiru. Guyyaa guyyaatti namoonni 300 ol ta'an kan qabaman keessaati dhibee cimaa qabu. As keessaa immoo guyyaa guyyaatti namoonni 40-50 akka ta'an meeshaa hargansuu isaan deeggaru yookaan mekaanikaal ventileetarii kan barbaadan ta'ee jira jechuudha. Akka waliigalaatti gaafa kan ilaallu namni harki caalu Finfinnee irraati kan dhufaa jiru. Keessumattuu dhibee yaalaa cimaa kan isaan barbaachisu kan amma ammaatti argame keessaati parsantaa 60-70 akka ta'u akka waliigalaattis dhibee argamu keessaatti harki caalu magaalaa Finfinnee irraati kan dhufaa jiru. Akka sababaatti waan ta'us waan baay'ee ilaaluun danda'amee jira. Tokkoffaa qorannaan keenya hedduunis naannoo Finfinnee kan irratti kan murtaa'edha. Fakkeenyaaf amma maashinoota qabnu hedduu keessaati harki caalaan magaalaa Finfinnee keessatti kan argamudha. Kana malees immoo hawaasni naannoo magaalaa Finfinnee jiru kunis hawaasa kaan irraa harka qoratamuudhaafis yoo dhukkubsates dafee gara dhaabbata fayyaatti dhufuudhaaf kaka'umsaas beekumsa hin qabu waan ta'eef kanas ta'uu danda'a. Inni kaan garuu akkaataan jiruuf jireenya hawaasa magaalaa Finfinnee kun baay'ee walxaxaa fi keessumattuu sirni diinagdee baay'ee kan walitti isaan fidu gabaan gurguddaan kan akka markaatoo hawaasni hedduun baay'ee bakka walitti dhufuu fi kunis hamma ta'e kontribiut gochuu danda'a jenneeti kan yaadnu. Kanaa ol immoo keessumaa yerootti gara yerootti feesmaaskii fayyadamuu irratti dhibee kan ofirraatii qolachuu irratti dagannaan uummata Finfinnee keessa jirus baay'ee kan nama sodaachisu ta'uu isaati. Kun hundumtu walitti dabalamee parsantaan guddaan Finfinnee keessa akka argamaa jiru. Itti aansee immoo magaalota Oromiyaa naannoo Finfinnee marsanii jiran magaalaa Finfinnee wajjin wal qabata waan ta'eef jiruuf jireenya hawaasa kanaa kunis irra caalaa saaxilamaa ta'uuf akkasumas magaalota naannoowwan biraa keessattis dhibeen kun yeroo ammaa kana dabalaa jiraachuun isaa argameera jechuudha. Lakkoofsi namoota baay'ee dhukkubsatanii kunuunsa intensive care jedhamu barbaadu meeshaa hafuura baafatuu fi sana barbaadu jettan lakkoofsa namoota warra kana fedhanii fi qabdan wal bira qabdan yeroo laaltan wal gitaa. Egaa akkuma beekamu yerootti gara yerootti barumsa guddaa argataa dhufnee jirra. Jalqabarra baay'ee sodaa guddaa qabna turre. Dhaabbileen fayyaa gahaa hin turre, sireenis gahaa hin turre garuu yerootti gara yerootti humna keenya cimsachuuf tattaaffii guddaa taasisnee jirra. Yeroo ammaa kana keessumattuu hospitaalli galma Barkumee keessatti tajaajila kennaa jiru siree 1,000 ol qaba waan ta'eef hamma ta'e suni humna guddaa nu ta'ee jira. Kanarraa kana keessa hospitaalli egaa qotabees haaluma kanaatiin siree 500 akka qabu kunis aragaa hojjetaa jira. Hospitaalonni biraas kan akka hospitaala Paawuloos, hospitaala Pheexroosis Finfinnee keessatti haaluma kanaatiin tajaajila bal'aadha kan isaan kennaa jirani. Naannoolee irrattis haaluma kanaatiin hospitaalonni bal'inaan tajaajila kennaa kan jiran jechuudha.
Garuu immoo yeroo ammaa kana guyyaatti gara guyyaatti namoonni dhibee olaanaa qaban baay'achaa dhufuun isaanii akkasumas immoo duraan dargaggeessa ture kan dhibee kanaan qabamu amma immoo dargaggeeyyii duwwaa osoo hin taane namoota umriin isaaniis waggaa 40-50 ol ta'an baay'inaan argamaati kan jiran. Kana malees immoo dhibee akka HIV, TB fi dhibeewwan qancaroo kan akka sukkaaraa dhiibbaa dhiigaa isaan kana kan qabanis namoonni hedduun argamaati kan isaan jedhanii. Isaan kun immoo harka caalu ciisanii yaalamu akka namoota umriin isaanii dargaggummaa keessa jiran dafanii fayyuu irrattis yookaan immoo dhibeen kun homaatu mallattoon agarsiisiin isaan bira darbu yeroo baay'ee isaanii dhukkubsaa. Akkuma beekamu namoota du'an keessaa parsantaan 50 ol ka ta'u umriin isaanii 60 oli. Kanaaf kuni dimaandii guddaa fi jira jechuudha. Masireen baay'ee nu barbaachisa. Haga ammaatti rakkoon cimaan dhufee hin jiru. Guyya tokko guyya lama xiqqoo haga ta'e sireen dhiphinni hin mul'ata. Deebi'ee garuu immoo hamma ta'e fooyyessuuf carraaqqiin hin taasifama. Kana malees immoo yeroo ammaa kana hanqinni kun akka nu mudanneef hospitaalonni sarkaatiin jiran keessumattuu hospitaalonni baay'een isaanii magaalaa Finfinnee keessa jiran siree dabalataa akka isaan qopheessan. Koovidii duwwaa bakka itti yaalamu osoo hin taane hospitaalli hundumtuu siree muraasa koovidii yaaluudhaaf akka inni irratti qophaa'uu qabus kallattii keenya jirra. Harka caalummoo namoonni dhibee cimaa hin qabne manatti akka isaan yaalaman hoom beesdi keer jennee namni hedduun immoo parsantaa walakkaa akka ta'u kan baay'ee kanatti rakkoo hin qabne manattis yaalama waan ta'eef hamma ta'e namoota duraan hospitaala keessatti dhibee salphaa qaban amma kanatti rakkoo hin qabne hospitaala keessaa baafnee gara manaattis deebisaa jirra waan ta'eef maanis gochaa jirraa garuu of eeggannaan hin jiru taanaan dagannaan amma argamu kun cimee itti fufa taanaan akkuma addunyaatti amma dhibeen vaayirasiin gosa adda addaa haaraanis dhufaa jira waan ta'eef hin dabalaa deema taanaan garuu sodaa keessa akka jirru beekuun barbaachisaa ta'a. Guyyaa guyyaadhaan lakkoofsa namoota qoratamanii vaayirasiin koronaa irratti argame jedhee ministeerri fayyaa waan maxxansuu qabu. Lakkoofsa namoota biyyattii keessatti dhukkuba kanaan qabamanii guutummaatti kan ibsu isinitti fakkaata? Gaaffii sirriidha jaallanii hin ibsu kun gonkumaatti hawaasni keenya sirriitti kan nurraa hubachuu qabu yeroo adda addaallee hin kaasan garuu namni hubataa hin jiru. Amma dagannaa kanaaf akka sababaatti kan uummanni keenya kaasu ministeerri fayyaayyuu namoota muraasa duraan nama 1,000 qofaadha kan guyyaatti argamu. Amma nama 400-500 riqqatee jira akka jedhu kana hin kaasaa garuu sirriitti kan hubatamuu qabu. Kanaan dura bifa duulaatiin guyyaatti nama 20,000 fa'aa yerootti qorachaa turre hin jira. Isaan kana keessaa immoo namoonni parsantaa 2 irratti argama. Parsantaa 2 hin caalu ture kanaan dura jechuudha. Ji'a 3-4 dura kan ture jechuudha. Kanaaf suni duulaan kan hojjetame haala duulaatiin itti fufuun hin danda'amu. Karoora keenya naannoo 8,000-10,000 guyyaatti qorachuu ture. Sanas garuu gochuunis xiqqoo ulfaataadha. Yeroo ammaa kan nuti guyyaatti qorachiisaa jirru nama naannoo 5,000-6,000 hin qoratamaa guyyaatti. As keessaa garuu namoonni poozitiif ta'aa jiranii parsantaa 10. Magaalota tokko keessatti haga parsantaa 15 haga parsantaa 20 hin deema. Magaalaa Finfinnee akka parsantaa 15 guyyaatti nama qorataman keessaa poozitiif kan ta'an jiru. Isuma kanarraa immoo namoonni hedduun immoo amma dhibee cimaa dabaluu godhanii dhufaa jiru. Mallattoo isaanii fidanii dhufaa jiranii akka kanaan dura mallattoo salphaa osoo hin taane mallattoo cimaa fi torban 2-3 dhiisanii kan yaalamanii. Isaanuma kana keessaa immoo kan makaanikaala ventileetee barbaachisan yerootti baay'ee dabalaa jira. Akkasumas immoo keeziin kun kan argamaa jiru iddoowwan murtaa'ee duwwaa osoo hin taane bakka tokko haa baay'atu malee aanaalee biyya keenya keessa jiran hunda aanaa 900 ol keessatti dhibeen kun yeroo ammaa kana mul'ataa kan jiru jechuudha. Kanaaf nuti kan ibsinu namoota qoranne keessaa waan arganne malee akka biyya keenyaatti wanta jiru gonkumaa hin ibsuus hin danda'u. Kuni saamuda saampilii muraasa fudhanneeti kan nuti qorachaa jirru waan ta'eef dhibeen kun kan nuti amma agarsiisaa jiru tip of iceberg wanta muraasa hawaasa keessa bal'inaan dhibeen kun hin jira. Namoonni baay'een du'aa jiru guyyaa guyyaatti nama 710 kan du'u. Kuniyyuu maali dhaabbilee fayyaa keessatti namoota du'an. Baadiyyaa keessatti manatti namoonni du'an garuu baay'een hin jiru. Awwaalcha namoota irraati ragaa adda addaa fudhachaa jirra. Kan waggaa darbee wajjin wal bira qabnee waggaa 2 darbee wajjin wal bira qabnee gaafa lakkoofsi namoota du'aniis dabalaati kan jiru. Garuu immoo baadiyyaa keessatti manatti namoonni du'ani koovid ta'uuf hin taane isaa akka durii sanas amma qoratamaa hin jiru waan ta'eef nama dhaabbilee fayyaa keessatti yookaan immoo otuu yaalamanii kan du'ani kan nuti amma adda baasaa jiru. Kanaaf hawaasni keenya kan beekuu qabu dhibeen kun ammallee hawaasa keessatti babal'ataa jira ni jira wanti nuti ibsinu wanta muraasa akka ta'e jala muramee beekamuun barbaachisaadha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya marii kana torbee itti fufna. Dooktar Darajjee Dhugumaa hedduu galateeffanna. Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 jalqabee akka sa'a 3tti meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Galgala kanaaf kan isin keessummeesse